keenyaa fi daqiiqaa muraasa sagalee waaqayyoo dhageenya akkas jedha. Aduudhaaf urjoota utuu hin argin guyyaa baay'ee dabarsine. Qilleensa baay'ee jabaan sun nutti qilleensofnaan yommusuma ooluudhaaf abdii nuyi qabnu hundinuu hin cite. Irra deebi'een dubbisaa. Aduudhaaf urjoota utuu hin argin guyyaa baay'ee dabarsine. Qilleensa baay'ee jabaan sun nutti qilleensofnaan yommusuma ooluudhaaf abdii nuti qabnu hundinuu hin cite. Obboleessa keenya faarfataa gaaddoota erga qabaatii waaqayyo si haa eebbisuu ittiin jedhaani. Jedhaa eebbisaa. Jedhaa eebbisaa jabeessaati. Kiiboordistii erga qabaatii waaqayyo si haa eebbisuu ittiin jedhaani. Nama si bukkee jiru qabeetii waaqayyo si haa eebbisuu jedhin. Jedhi waaqayyo si haa eebbisuu ittiin jedhin. Jaalala waaqayyootiin jedhin. Baay'een si jaalladhaa jedhin. Jedhi baay'een si jaalladhaa jedhin. Harka keessa walitti buusaa gooftaa eebbisaa lilleetti dabalaati. Gooftaan isin haa eebbisu. Akkuma beekamu sagantaan keenya har'a guyyaa guutuu yeroo bareedaa akkasitiin turre. Ganama sagalee waaqayyoo dhaga'aa turre. Ganama sagalee keedhu lallabaa ture. Gaariitu ta'a. Ameen. Gaariitu ta'a. Sagalee jedhu ilaalaa turre. Galgala kana immoo gidduu sii galameera daqiiqaa muraasa dubbadha. Nama si bukkee jiru qabiitii gidduu sii galameeraa jedhin. Jajjabeessitti gidduu sii galameeraa jedhi. Tarii wanti asii gadi baatee taatu hin beeku garuu wanti taamu hin beekamu waaqayyo garuu gidduu sii galeera. Ameen. Innaa sagantaan keenya qabnu bor waaree booddee sa'aatii 11 kaasee barumsi tajaajiltootaa kadhannaan tajaajiltootaa akkuma tuufitti waan jiruufi tajaajiltooti keenya guutummaan bor sa'aatii 11tti yeroo sagalee waaqayyoo dhageenyu yeroo kadhannuudha waan ta'eef sagantaa irraa akka hin hafne isiniin jenna. Tarii paastariin dhollaa keessa waan hin jirreef boris hin jiran jettanii akkasitti yaaddoo yoo taatanii sababa biraadhaaf gara Dirredawaa deemanii turanii har'a galaniiru. Amma karaarraa waan dhufaniif jecha malee galaniiru waan ta'eef bor nu tajaajilu. Sanbata guyyaa guutuu sagantaan keenya dhaabbataadhaan itti fufee jira. Amma garuu sagalee waaqayyoo isa ammaa kanan isinitti dubbadhee waaqayyoon kadhannee galla daqiiqaa qabnu keessatti ganamaa namni waaqayyoo hojjetaa wangeelaa naaf yaadi kadhannaadhaan nu tajaajilaa tureera. Waaqayyo karaa isaa hojii gurguddaadhaan namoota baay'ee eegaa tureera. Amma daqiiqaa 10-15 dubbadheen har'a immoo galgala kana immoo nama tokko wajjin kadhannaa. Tajaajiltoota qophaa'aa ta'a nama tokko irraan buusaa nama tokkotu nuu kadhataa waaqayyoodhaan namootaa hin eega. Ameen jedhaa. Jedhaamee gidduu sii galameeraa naa jedhi nama si bukkeetiin. Jedhi jaalaluma dhugaa jaalladhuutii inaaffama dhugaa inaafeefiitii gidduu sii galameeraa ittiin jedhin. Tarii amma si bukkee ta'a malee kana booddee waan ta'u hin beeku. Amma si bukkee jira malee kana booddee waan taatu hin beektu. Amma taa'aa jira malee si gadi baanee waan taanu hin beeknu garuu hamaan hin ta'u gidduu nuu galameera. Hamaan hin ta'u gidduu sii galameera. Sagalee waaqayyoo jalqaba ganama kan dubbachaa ture fudhadhee rattaa sa'aa kanan ture. Macaafa moototaa isa lammaffaa sana boqonnaa 7 irratti akkas jedhe miti namni waaqayyoo borjoonaa karra Samaariyaa keessatti waan haaraatu ta'aa jedhe. Sababii yeroon sun yeroo gadhee akka turte, yeroon sun yeroo gaarii akka hin turre, yeroon sun yerootti bokkaan biyyaa badee akka ture, yeroon sun yeroo namni mucaa walii nyaatuudha, yerootti daangugee nyaatamtuudha. Barri sun bara gadheedha. Sababiin isaa akkuma dubbachaa ture lafni gogaadha, waaqnis gogaadha, qilleensi bokkaan jiru, qilleensi waan abdatan tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf lafa abdanne kee dhaabbatee waan abdatamu dubbate namni waaqayyoo maalittiin jedha. Yeroon sun akkuma isinitti maa ture yeroo waa abdatamu miti, yeroo waan ta'a jedhamee yaadamu miti, barattis waa'ee gadis miti. Sababiin isaa dubbadheera ganama nam tokko yeroon bokkaa sun badeera waan ta'eef yeroon bokkaa sun jiru duumessi gogaadha waan ta'eef namni ji'a tokko gaafa eegu amma bokkaadhaaf akka inni ta'u beekamaadha. Ji'a lama gaafa ta'u akka inni ta'u beekamaadha. Ji'a sadii gaafa ta'u akka inni ta'u beekamaadha. Yeroo baay'ee hongeen gaafa hirna bokkaarraan kaa waan ta'eef lafi gogaadha, waaqni gogaadha. Utuma ilaalanii waggaa tokko tu eeganii darbee waggaa lama tu eeganii darbee waggaa sadii ta'e isa dhumaa namni abdii kutate bakka kana booddee wanti hin ta'a jedhamu yaadamu, wanti hin ta'a
jedhamu yaadamu sababiin isaa har'arra itti jabaachaa deeme booriirras itti jabaachaa deeme kaleessaras itti jabaachaa deeme waggaa tokkotuma eeganii waggaan tokko darbee waggaa lamatuma eeganii waggaan lama darbee waggaa sadiituma eeganii waggaa sadii ta'ee bakka namni abdii kutate gaafa namni abdii kutate keessa gaafa homtuu waan jirre keessa utuma nyaatamtuu mucaanis utuma nyaatamtuu daangu keessa dhumteet yeroo dhumaa ta'eera bara dhumaa ta'eera saatii dhumaa ta'eera achuma keessaa Eliyaas Elsaa'iin ol ka'ee akkas jedhe borwaatu taa'e. Mereka yang mereka kasih borwaatu ta'a jedhaasin. Seexanni hin jiru jedhaa foon kee hin jiru jedhaa bii lafaa hin jiru jedhaa siif dhumeera jedhaa Waaqayyo immoo garuu jira jechaa jira. Ilaala haalli kee hin jiru jedha qilleensi hin jiru jedha as ilaaltee hin jiru jedha nama biraatti abdiin qabdu hin jiru jedha achi ilaaltee hin jiru jedha kiisii ilaaltee hin jiru jedha haala ilaaltee hin jiru jedha inni haala gararraa jiru immoo inni qilleensi isa dhowwin immoo inni haalli isa dhowwisin immoo inni yeroo inni dhowwisin immoo jira jedha. Situ nagarre malee Waaqayyo si argeera jedha iyyaati natu nagarre malee Waaqayyo na argeera jedha. Dubbadhaa lallabaa ta'eef natu nagarre malee Waaqayyo na argeera jedha. Hake mirgal kafta namni amantu maqaa Yesuusin lafati nagarre Waaqayyo si argeera. Lafati nagarre Waaqayyo si argeera. Ilaala homtuun jiru garuu jira jedhee abdata. Raajii yerootti raajan miti yerootti raajii dubbatamu miti baratti raajiin hin taadhame dubbatamu sababiin isaa alaan jiru manaan jiru keessaan jiru yerootti namni amanee raajii raaju miti namni Waaqatti amane garuu iddoon jira dhaabatee jira jedhee amana. Afuurri amantii akkasii si haa guutu ameen jedhati. Nama si bukkee jirtu kiti galgala kanaa jedhin yoo amantee jedhin waanuma hin jirre keessaa waa si jiraataa jedhe. Jabeessitti daa'im waanuma hin jirre keessaa jedhin waatu si jiraataa jedhe. Eewu namni amanu maqaa Yesuus Kiristoosiin waan hin jirre keessaa waa siif haa ba'u. Waan hin jirre keessaa galgala kana booddee waa siif haa ba'u. Yeroon sun raajii raajuudhaaf ulfaataadha. Elsaa'iin ammam nama jabaa akka ta'e taa yaada. Ammam Waaqayyotti akka amanu. Ammam dubbii dubbatutti akka amanu. Ammam qilleensa laalee akka irraanyi. Ammam haala laalee akka irraanyi. Ammam yeroo laalee akka irraanyi. Ammam Waaqatti konfiidensii qabu akka qabu taa yaada. Raajonni biraan hin dubbatan. Raajonni biraan hin haasa'an. Namni biraan hin haasa'u. Inni garuu ol ka'ee waa argeera. Maal jennaan haala tuun taane haala garraadhaan waa arge. Lafa kana duwwaa tuun taane lafarraa tuun taane iddoo waan dhumne keessaa lafa waan dhumne keessaa lafa waa jiru waa argeera borwaata. Bakka birgaa akka jedhee fadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin fagootti waan jaalatu galgala kan harka kee haaseeru. Jedha borwaatu naataa jedha. Jedha wayita milkaa jedha. Ergaa nama tokkoo ta'a ergaa kee ta'a wayita milkaa jedhe beeti. Yaa Waaqa harka kee qabi nama amaneef kan nama kana kaasee bor milillee haaraan mana kee haaseeru. Bor waan itti milkooftu waan haaraan mana kee haaseeru. Kaya dapat lafa duwwaatti kai. Ilaala. Raajonni baay'een jiraachuu danda'u. Namni baay'een jiraachuu danda'u. Namni haala laalee badeera. Bokkaa laalee badeera. Qilleensa laalee badeera. Raajiin Waaqaa dubbatamu hoomaayyuu hin fakkaatu. Kaya dhaabbatee keedha. Ilaamee naawoo isaa waameetu waan dhagaye Waaqarraa jedha. As waan jiru garuu mana Waaqaa keessaa waa jira. Ameen. Ameen jira. Asii waa argaa jiru namni mucaa waliin nyaachaa jira. Udaan gugee nyaachaa jira. Ani immoo kana gararraattan Waaqarraa waa dhagaye. Maal ennaan boori namu daangu gee nyaachuun naaba mucaa walii nyaachuun naaba Waaqayyo waa godha. Waaqayyo maal godha? Waaqayyo waa godha. Dudda isaa keessa nama si bukkee dudda isaa keessa rukutii dhaka keessummaan taa'initi Waaqayyo waa'ee keef waa godhaa jedhin. Jedhin ribaa kaasi akkoo jedhu kuti Waaqayyo waa'ee keef waan haaraa godhaa jedhin. Jajjabeessiitti Waaqayyo waa'ee keef waan haaraa godhaa jedhin. Namni amanta galgala kanaa kaatee deemsa haaraa deemtu. Namni amanta galgala kanaa kaatee miilla haaraa fuutu. Namni amanta galgala kanaa kaasee lafa duwwaa laaltee deemta tuun taate waan waajuu laaltee deemtaati. Namichi isaa cufaa ta'e duwwaa malaalee deematu waajiruyyuu. Namichi isaa baname garuu waan hin jiru garuu waa jirachaa deema. Kanaan nama caallameen jira. Kanaan nama si bukkee caaltaa bara. Namni amanu waan hin jirre keessaa waa jirachaa deema. Hin jiru garuu jira. Dunuunfataadha rakkisaadha garuu jira waa argaan jira. Eewu namni amantu maqaa Yesuus galgala kana kaasee waan ati hin jirtu keessaa galgala kana waa sii ba'eera. Kennaan homtuun jiru ol ka'ee keedhe boriyoo nannaanee naan karra Samaariyaa keettee dhe karra guddaa irratti dhe iddoo dhokataatti miti iddoo beekamaa iddoo guddaatti dhe Waaqayyotu waan godhanaan jedheedha. Ameen. Asitti dhageessee baata addabaabayitti Waaqayyoo waa'ee kee mul'isa. Asitti dhageessee baata achiisii hojjetamee jeega. Jedha keedhaaf irratti raajaa asiin dhaga'ee baay'eedha. Gaafan galu garuu jedha. Hankeetti guutadhu waajjira kee.
mana nagadaa kee, mana hojii kee waan hin jire jiraatee si eega. Waan hin jire jiraatee si eega. Waan dhokate mul'atee si eega. Ilaalaa innaan akkeenya ol ka'ee keede maal ennaan boryoona Waaqayyo karra Samaariyaa keetti waan haaraa godhaa jedhe. Indee maal ilaalte waan arge beektaa? Qamadii arge, garbuu kiiloo arge, qamadii kiiloo arge. Bokkaan immoo badeera qamadiin qotamee hin jiru. Ameen jettani. Utuu bokkaan jaatee qamadiin qotama miti ree? Qamadiin qotamee hin jiru. Garbuun qotamee hin jiru. Garuu daakuu isaan dhufa. Lafitti dhaan hin jiru. Manni baaburaa hin jiru. Onaan hojjetee fideef Waaqayyo dhimmi kee kan tureef hojjetamuudhaaf galgala kanaa kaasee si argata garu. Jira naa hojjetamuudhaaf tureedha. Galgala kana garuu jira. Bishaataa isaan fudhadha. Namni amantuu 2017 keessaa namni 2018 tuun ce'ii waan haaraan mana keetaa ta'u. Waan haaraan guyyaa borii taa ta'u. Dhugaa Waaqayyoo sitti ma guyyaa sanbata guddaa miti boruma borii waan haaraan mana keetaa dhalatu. Ameen jira. Akkasidha waan ta'e hin beeknennaa ta'aa jira. Maayitan. Maayitan. Waan barsiisaaf ta'e miti waan barashiif ta'e miti waan wangeelaa bireef ta'e miti waan Eliyaasiif ta'e waan nama si bukkeef ta'e taasuu hin taane waan haaraatu waa'ee keetiif ta'a. Bokkaa waa'ee keef hin jiretu rooba. Ameen jira. Ilaala qamadiin achii fe'ama waan ta'e namu hin jiru. Bokkaan badeera waan ta'e bakki qamadii hin jiru. Garbuun achii fe'ama waan ta'e namu hin jiru. Daakuun ammoo kanaa ammoo hobcoon isaas hin beekamu. Manni baaburaa isaas hin beekamu. Lafan itti xumure hin beekamu garuu waa ta'eera. Mikir miqaal nama. Eessatti akka daakame hin beekamu. Eessa akka dhibe hin beekamu. Waggaa sadii taayaadha bokkaan badeera garbuun eessaa bahe qamadiin eessaa bahe hin jiru. Lafa fe'an hin jiru. Makiinaan fe'u hin jiru. Homtuu hin beekamu garuu kenne waa dhagaheera de. Ila sagalee Waaqotti amanta taatee naani waan sammuu kee olii godha Waaqayyo. Waa dhaqee gaati yaalaa see gaataa jira. Ameen jedha. Ameen. Hin beeku kumaatama keessaa Waaqayyo baranii taakee fuudha. Waajjira keessaa ta'u. Bakka hojjettu bakka jiraattu haa ta'u. Ifteetta waan ati jettee ani iseeratteef galgala kana Waaqayyo taakee kaas. Namni amantuu kee mirgaal kaasii carraatu naga qabaayidha. Hin jiru garuu waatu taa'edha. Maqaama gooftaa Yesuusin sagaleen dubbadhu kanaan carraan si haa gagamu. Hin jiru garuu waa'ee keef jiraataa ta'a. Hin jiru garuu waa'ee keef hin argama. Daakuun isaas hin beekamu. Eessatti akka daakamu hin beekamu. Eessa akka dhufe hin beekamu. Garbuun hin jiru. Homtuu hin jiru. Garuu namni Waaqayyoo ol ka'ee keeti akka Waaqayyoo hin goyoomsine beeka. Akka Waaqayyoo hin somne beeka. Amaneen dubbadha. Naawoo konnaan eenyaan boru waa garte. Yoo manuu dhidhisa kan keessa garte waan ta'eef nama si qabiitii boru waa gartaa jedhee. Jedhi yoo manuu ishee yoo si qabe yoo san keetii arga. Amanuu wala dhabeenyaan kan keenya arga. Ameen jira. Hin amantu taanaan kan keenya agarti garu. Siisa maneef hin agarti. Baay'een isaa harka namaa reeba waan ta'eef hin amantu taanaan kan isa manee agarta. Waldaa kiristaanaa keessatti namni kan wal caalu isinitti dubbateera suufii miti. Waldaa kiristaanaa keessatti kan caalu barumsa miti. Waldaa kiristaanaa keessatti kan wal caalu namni baay'ina wurii jiraachuu miti. Waldaa keessatti kan nama caalu namni amantiidha. Ameen jira. Mana Waaqayyoo ke biyya lafaa keessatti barumsaan maalii wal caalan dees waldaa keessatti kan nama si bukkee caaltu amma fakkeenyaaf abarashiidhaa fi barsiisaa makeen abbaa manaa fi haadha manaadha. Maatiidha mitiidha. Maatiidha. Dhiiga tokkodha foon tokkodha nama tokkodha garuu barsiisaan kan inni tabarashiidhaan abarashii kan ittiin barsiisaa yaaltu wal bukkee taa'u malee amantiidhaan abbaa tokko caala. Ameen jira. Akka safaraa galaati. Amantiidhaan abbaa tokko caala. Eliyaasiin biree wal bukkee taa'u amantiin dhugaa Waaqota abbaa tokko caala. Yookaan Eliyaasii yookaan biree. Ameen jira. Nama si bukkee kan ittiin caaltu amantiidhaan. Hin amanta taanaan waatu sii ta'a. Hin amanta taanaan kumaatama gaasitu milkaa. Dorgommii Waaqayyoo amantiidha joo. Barumsa mitu laagaansa amantiidha. Amantiin dorgomtaa amantiidhaan moota. Amantiin dorgomtaa amantiidhaan caalta. Amantiidhaan garuu galgala kanaa kaate hin jiru jettee deemta miti ganama gaafa gadi baatu hin jiruutti gadi baatu tuntu taane jiraatti gadi baatu. Nama tokko ofan hin beeku malee gidduuma kana akkasumatti nama fiigee dhufe fuulduraatti darbuun arga. Keessumatti hin bu'uu martuma nama jalaa fuudhu hin jiru akkamittiin akka isheen fiiddu hin beeku garuu balali'aa ma dhuftee nama fuulduraatti dabartuun arga. Maal ennaan namni kun torban kana iddoo jirtu caaltee argamti naan jedhe. Lafa jiru caalee argamaa naan jedhe. Gara dubbii kootti fideen xumura. Dhuftanii walaaltanii.
qilleensa jabaatu ka'e bubbee jabaatu ka'e wanta isaan raasu ka'e namoota 276 turan Phaawulosii wajjiniin otuu deemaa jiranii guyyaa 14 gadi deemanii booddee guyyaa 14 homaas hin nyaanne bishaanis hin dhunne nyaatas hin nyaanne garuu hin baatu hin nyaatan sodaa wayii qabu waan ta'eef minaan hin baatu waan nyaatan hin baatu daakuu garaagaraa hin baatu waan garaagaraa hin baatu akka itti nyaatan hin qaban markabatti ulfaata waan jedhamanii sodaatanii fi waanuma qabanu markabarraa maal godhani markabi raafamuu jalqabdee naan bishaatti gadi naqanii jedhanii bishaatti gadi naqan maaliif ooluu barbaadu malee waan nyaata sadii baay'ee amma lubbuu isaanii oolfachuu barbaadaa jiru otuma isaan akkeechaa jiraniiti rakkina guddaatu isaan quunname karaa deemaa jiru baay'een isaan gadaaf deema baay'ee isaa hojii garaagaraa deema Phaawulos garuu isaan gidduu taa'aa jira otuu isaan gidduu taa'aa jiruuti qilleensi tokkotti qilleensoofte qilleensa hin sodaatin gaafa qilleensa'u si kuffisuuf otuu hin taane si dabarsuudhaaf ameen hin sodaatin gaafa qilleensa'u si buqqisuuf otuu hin taane raasee si ungulaalee gara mulchaatti si dabarsuudhaaf warqeen obida seentee baatee warqee taate waan ta'eef ameen jira warqeen obida seentee baatee warqee taate warqummaan isheen beekamu tu attee dhoqqee keessaa gaafa guutu bishaan keessaa gaafa guutu kun warqee dhaasaa hun shakkita warqummaa isaa hun shakkita ciniintee laalta waan garaagaraa goote warqee gulaaltee beektanii hin beektu garuu hin shakkitu amma naqamee abidda keessa ga'utti warqee fakkaata malee warqee miti baay'een isaa waan ta'eef warqeen abiddaan keessa ba'eetu warqummaan isaa mirkanaa waa tokko sitti bagalgala kana caakkaa si duukaa deemu si biraafa ati garuu hin milkoofta ameen jira ngulaalanii sakaan bishaatti deebisanii warqee gaafa ngulaalanii gaafa shakkiin ngulaa isaatti gaafa guuranii tima isaa gartee xeqqina dhufe guuta lama taanii gamaa gamaa olii qabanii utuma qabanii bishaan keessa utuma kaanii baasanii haftee sii coowwayii hafte cal jedhe isa booddee wanti uummoo jira baallee uummoo sana muraniitu akkas go'anii tokko itti funaanu gaafa dhaqanii kaan biyyoo keessaa warqeetu ba'a ameen ati biyyoo miti warqeedha ameen hin jettu ati ngulaalamtee hafta seecaamtee hafta raafamtee hafta asiisitti bu'ee abidda keessa buutee rakkina keessa buutee garuu qulqullooftee gaafa sirra dhaabbattu gaafa ati baatu waaw warri kaleessa waan biraatti yaadani amma garuu waan biraa si argu mee ija keessa laaliitii anarra booddee kanatti sin arguutti nama si biraateera utuu waaqoo si jijjiiruu jedhin utuu waaqoo si geeddaruu jedhin si argaa jedhin Eewu namni amanu galgala kana kaasee namatti bukkee teessu haa ta'u namatti bira jirtu haa ta'u namatti kaleessa wajjin jiraattu haa ta'u maatii tokko ta'a galgala kana kaasee oolmaa kee geddareera waaqash jireenya bu'uuraa kee geddareera waaqash bulkoo kee geddareera waaqash jireenya kee geddareera waaqash iyyaati ameen jedha ati mee atumti magaalli kun mee ka'ee dhaabadhu nama tokko deemiitii dhaqii tabbaama barbaadde baga gammaddeettiin jedhi qabii dhaqee Arga se ordine kutafi. Mbetais. Kano wa betu fakka gote. Amma kana keessa dhaqee kaasee miti waaqayyo akkuma atama keessaa itaa kee fuudha. Ameen. Ila sagaleen nagee galgala kana namoota baay'ee keessaa maqaa kee fuudha waaqash. Otuun argamin naqee fuudhee bar itti yaadeessa ta'uu yookaan firummaa qabaachuu danda'u jalatti hin beekamtu yookaan immoo ollaa wayii ta'uu dandeessi hin beekamtu garuu isaaf kakuu ta'eera dhufee na qaba dhufee kana fuudhan jalli karaa koo eegaa jira karaa isaatti dubbate mitiire karaatiin inni galgala kanaa kaasee dhimma kee fuudha waaqash. Jedhi meera nama si bukkee qabi karaatiin inni jedhiin galgala kanaa jedhiin waaqayyo itaa kee kaaseera jedhi. Jalqabee asitti karaatiin inni jedhiin karaati yaada keessaa hin qabnee jedhiin waaqayyo itaa kee fuudheera jedhi. Lafi sun asitti jijjiirameera jedhiin eewu namni amanu dhiiga hoolichaan harka kee qabdee kaasitti dubbate galgala kanaa kaasee sii ta'eera. Jireenya keetti raajii ta'eera galgala kanaa kaasee sii ta'eera jedhe. Nama keessa dhageessatti qolee otuu inni dhagee kaayitee illee waan biraa fakkaachuu danda'a jedhu ani beekaa manitti erge maal akka ta'e garuu hin beeku siinis kaaseera nama sanas kaaseera waaqayyo. Nama tokko firgaa ta'eera. Nama tokko firgaa ta'eera. Ameen. Gaarri yeroo baay'ee si rakkise wanta yeroo baay'ee si dhaabate galgala si dura dhaabbate si rakkise galgala kana kufeera. Ameen. Mana kee irraa kufeera. Ameen. Mana kee irraa kufeera. Ameen. Mana kee irraa kufeera. Qe'ee kee irraa kufeera.
jedha makka godha kana waa malee jeesu mallattee fadhaati naa xumurameera dha maayitan waan barbaadde haa ta'u bilbila haa ta'u harka irratti haa ta'u sammuu keetti haa ta'u akka godhitti yaadi naa xumurameera jedhin waan amma naa xumurameetti lammaffaan deebitu galgala kanaa kaasee xumuramaa isaa agartaati waan amma amantee fitirratti dhaaje galgala kanaa kaasee waajjira keessaa ta'u gaafaatu xumuramee si eega biyya keessaa waldaa keessaa ta'u gaafa gadi baatu xumuramee si eega jireenya dhuunfaa kee ta'u gaafa gadi baatu xumuramee si eega sababiin isaa inni dhaabadhee tajaajila galgala kanaa kaasee si xumurameera siin jechaa waan jiruuf. Ameen jira. Kumaatama kee acarraasi qaqqabu. Ameen. Waa'ee namaa farka deemne tuun taane waa'ee kee farka deemu. Asii galee jennaani qilleensitti qilleensofnaan bubbee jabaan ka'eedha. Guyyaa 14 erga deemanii booddee Waaqayyo kun gaafa fuudhee ka'e waanuma waan goone wayii yookaas immoo waanuma isaan xumursiisu waanuma rakkin isaan quunnama se'uu yaadne isaan beektaa gaafa fuudhee ka'e Waaqayyo kun waanuma isaan gatu se'an isaan yookaan akkuma kaleessa markabaan deemuu waan beekanii fi hadhas waa taa'adhamiin beekan. Kaleessa deeggaree markabaan deemu markabaan hojjetu waan ta'eef baay'een isaanii hadha garuu dubbiin jijjiiraman yaadne beektaa akkuma kaleessaa jedhanii tasaaffaraniiru. Garuu gidduutti waa ta'e. Ati akkuma kaleessaatti deemta akkuma kaleessaatti waldaan dhufte miti galgala kana garuu waatu si argata. Jadi natu waa ifan jedhe galgala kana garuu waatu si argata. Namni tokko rafuudhattee ulfina Waaqayyo argitee bultaati. Naani akkuma kaleessaatti isaan deemaa jiranii Phaawulos immoo isaan gidduu jira. Phaawulos immoo Waaqayyo fidhameetu gara mootii duratti deemaa jira. Inni qabamee waraanatu isa marsee deemaa jira. Garuu isaan gidduu jira mul'ata baatee otuma deemanii markabi isaanii bishaan keessaa biyya tokko geessee maal taatedha. Gadi galagaltee jedha kufuudhaaf gaafa isheen geesse aduu nama dubbise maal jedha aduu yoo ergee gale guyyaa meeqa burre guyyaa 10 bulleera ija biiftuu agarree hin beekne jechuun jechuudha bishaan marra waan deemnuuf waa'ee aduus waa'ee waa tokkoo sin agarreedhaan qilleensi jabaan qilleensoftee asii qilleensi jabaan qilleensa biyya xaaliyaaniiti waan ta'eef hin qilleensa jabaadha waan ta'eef gaafa inni qilleensa'u gadi liqimfuu wal qabdee bidiruun isaanii akka itti deeman dhabaneedha otuma jedhu isa markaba oofu humna isaa ol ta'e ijoollee haalli humna namaa ol ta'a. Humna Waaqayyo ol garuu hin ta'u. Inni humna kee ol ta'e humna Waaqayyo ol hin ta'u. Inni haala kee ol ta'e Waaqayyo ol hin ta'u. Naani qilleensi gaafa jabaan itti kaatee gaafa itti qilleensa jalqabnu dhumni irraadhaan homaa falan qabnu jedhan namtichi jedha gara boqonnaa lakkoofsa kana boqonnaa deebitu gara lakkoofsa 30 ilaaltanii namtichi markaba dhaabee ta'e baduu ka'eedha. Waan sodaateef sobee gadi bahee maal ta'edha baduu kennaan Phaawulos akka jedhe kottuun badduu jedhe asii nu geesseettan baddu inni kana booddee kan Waaqayyooti jedhe. Amma 2017 marraatti jiraatteetta ta'anii amma asii geesse miti inni booriis Waaqayyo itti gaafatamaa kee fudhateera. Jedha Waaqayyo jedha itti gaafatamaa koo fudhateera. Jedhi Waaqayyo jedhiin itti gaafatamummaa koo fudhateera. Kai beekati inni sabu kee teessu kun gidduu teessu kun. Iddoo jijjiirradhu lafa barbaadde taa'i. Gad deemaa ijoollee. Fuulduratti hin deemu. Anoo sokkuu ka'e hunsi deemuudha. Garuu gadi deemeenna. Gara fuulduraan sodaattee. Ilaalaa qancara. Ottu. Taa'i. Lafa silaa jirtaa? Lafa silaa hin jiru. Kaira. Kaira. Nessu ay malori sibukkee nagarre miti? Nagarre. Asii sagalee dubbadhee achi ka'ee garuu warri sibukkee dubbachuu bakoo dhagaan malee kaleessa isaanii wajjin jirtaa dheengadii isaanii wajjin jirtaa garuu amma achi kaateetta. Achi ka'e. Namni amanu. Maqaa Yesuus Kiristoosin lafa sanaa kaateetta. Dhiiga hoolichaan lafa sanaa iddoo sii jijjiirameera. Iyyaati lafa sanaa ka'eera jedhaa kaa'e. Jedha sagaleen dhagaye isan fakkeenya fodde malee nama baay'ee Waaqayyo iddoodhaa kaaseera. Nama baay'ee lafa jibbanii kaaseera. Mandara jibbitu, safara jibbitu, ollaa jibbitu, iddoo jibbitu, galgala kanaa kaasee jijjiiraan sii ta'eera. Iyyaa keessa mirgaa kaasaati achii ka'eera jedha. Isa abbaan ta'e ta'u, itti tolee haa ta'u, abbaan kiraay, ati garuu kan barbaadde, abbaan barbaade itti tolee haa ta'u, lafa barbaade itti tolee, sitti tolee ta'e, abbaan sitti tole garuu iyyiitii an achii ka'eera jedhin. Maayettan? Maayettan? Jedhi raajii ofirratti maal jetti ati? Maal jetti ati? Galgala kana kaasee miilli kee deemeera. Afuurri kee deemeera. Jijjiirraan sii ta'eera. Erga haaraa si qaqqabeera.
ulfinni haaraan si qabeera lafa kaleessaatti erga galgala kanaa kaasee iddoon kee jijjiirameera. Fakee mirgaa ol kaasi raasiitii anachi ka'eera jedha. Natti jijjiirameera jedha. Fakee mirgaa akka ol kaasi yaa Waaqayyo nama madeef galgala kanaa kaasee jijjiirraan bakkaa ta'eera. Jijjiirraan jireenyaa ta'eera. Jijjiirraan hojii ta'eera. Jijjiirraan lafaa ta'eera. Namni amanu gomosiin namaa namni sagalee kaattaban tachiika iddoo biraa taa'eeti anachi ka'eera dafatti raasi. Taa'ika iddoo biraa ka'eeti. Leelaa baagaa torraa laabaa sheelaa baagaa. Yeelaa saagaa tooteelaa baadiyaa. Fuula Waaqayyoo otoo jilbeeffadeen si kadha galgala kanaa kaasee jijjiirraan sii ta'eera. Lafa jibbita sanaa kaateeta. Iddoo sibiintaa sanaa kaateeta. Natti miidha ga'een dubbadee galgala kanaa kaasee sii ta'eera. Heela baagaadiyaa. Cufaan dura koo yoo beeke ofiin bana. Dinnaanis garuu hin urreeffa. Cufaan dura koo ofiin banama. Maal ta'a? Cufaan dura kee ofiin banama. Dinnaanis garuu yoo beeke ofiin banama dinnaan immoo isa hurreessitu Waaqarraa irratti dhufu. Yoo beeke ofiin banama dinnaan immoo kaka godhee isa hurreessitu irratti dhufa. Sagalee waa'ee keetiin Waaqarraa galgala kaa dhaga'ameera. Sagalee waa'ee keetiif galgala kanaa kaasee dhaga'ameera. Hurreessuu jechuun ijoollee akka itti fuudhanii kaa'u mitiin kash goon caccabsuudha malee. Waa yaa kaataa raadaa baagaa toocha nama tokko du'a galgala kana Waaqayyo waa humnaan kaaseera. Cufaan dura koo yoo beeke ofiin banama. Dinnaanis garuu hin urreeffama. Cufaan dura kee yoo beeke ofiin banama. Waa jechuudha. Dinnaanis garuu maaliin taata jechuudha. Waa yoo ofii keetiin kai waatu ta'a. Waa ofii keetiin dafii gadhiisi waatu ta'a. Waa ilaa waajjira keeta jajabaaseera Waaqayyo. Nagada keeta jajabaaseera Waaqayyo. Bultoo keeta jajabaaseera Waaqayyo. Yoo beeke ofiin kaa dinnaan immoo humna tokkotu Waaqarraa dhufa galgala. Kainda ini dangarado cabera be amen jira mila ke lani be dangarani jiru mila ke tirani jiru finjoni jiru galgala kana kaase karam bana me malde ra karat malde finjoni sirra malde jireenya ke ra economy ke ra bara ke ra galgala kana kaase wanti waggoota afsi qabe hiikatera wanti waggoota afsi danke hiikatera wanti darbuusu do wayi hiikatera wanti karaasu do wayi hiikatera wanti dianu sura wayi katera ujirga modamu konna wedda bishate daldani Paulos rati dubbin kaeda Paulos tu sagale duga wan dubbate verga duga wan dubbate jecha duga wan dubbate fi dubbin itti kae qabani danieda to gaafata qanii qabani hidan asitti du Paulosin asitti duga konfal mandaa jennan duga qabdu edan duga maali qabdaa edan isa bodde hidatti gashani gaafa hidatti gashana kette jedhe Paulosin ammasi dhaqanii ayidotti dhiyeessanii kennan namoota waamanii itti faradaa itti murteessaa ennan namni tokko Pauloosatti dubbachuu dhabde akka deemotiin nan badeedhe namoonni kun hundumtuu Pauloos seera cabseera Pauloos abboommi Waaqoo cabseera jettee itti faradhisee yaadeedhe afaan ishee ol kee fuudhe Waaqayyo sobdee kan si'ammeesitu galgala kan afaan ishee ol jala fuudha Waaqayyo abbaa dhugaa qabna amen jira namatti murteessu eegee dhabeedha namatti murteessu eegee dhabeedha namatti murteessu eegee dhabeedha Pauloos akka godhe namatti murteessu eegee dhabeedha garuu maal ta'e mootummaa eegee dhabee ilaallaani Pauloos ennaan namisitti faradu namisitti murteessu dhibeera kana booddee karaan kee banameera hiikamteettaa deemi ameerin jettoota galgala kanaa kaasee karaan kee banameera dubbadheera ganamoora ganama turanitti fakkeenya wayii dubbadheera mucaa dubbii sobaatiin itti murtaa'e tokko ture yeroo Finfinnee jiru galaanii hojjetaa mootummaati haadhatu mucaa xiqqoo qabdi tunni fuudhin dura mucaa ishee akka inni fuudhuuf yeroo hundumaa dhiibbaarratti geessu mucaan ishee xiqqoo reefuu gana waggaa 13
akka inni bira fuudhu barbaade akka inni mucaa ishee fuudhu barbaade maatii magottee wajjin jiraachuu barbaade akka ishee namaan galu guyyaa biraa tokko inni immoo fuudhe biyyaa fuudhee dhufee sargii godhatee naan isa booddee maal gooti mucaadhaan naqi mana isaa keessa keetii horwaati manaa hin jirre iyyi mana keetti jetteen dadaffare dhiiyyette mucaan xiqqoo waggaa 13 guutuu reefu waggaa 13 guutti mana namichaa dhatte mana mucaa dhatte eeyyite mucaa qabanii waajjira booddee gashaniidhaan waaqayyo immoo akka itti jedhu gaakeen falmaa'edha ameen jettoon warri sobaan si duukaa deemtee si galastu galgala kaasirraa galti ameen jira akkas gootee galagaltee laaltee biraa dhabda waldaa magaalaa gadi baatee galagaltee biraa dhabda mana keerraa jireenya keerraa gaa'ila keerraa bakka hojii keerraa sobaan si kaasuu wayyaa kee tureessuu kan deemtu galgala kana sirraa shanyaa waaqash naan itti murteessan otuma jedhamutu waaqoo dubbatu waaqootti dubbata itti dubbata nam farada siin faradu kaakeen baasan otuma akkeenii waggaa 14 dil mucaatti waggaa 14 dil goranii tiranii gara achi biraawitti ergani ilaalaagaa amma akkeetti haati manaa otuu faradee kanaan dura amma kana booddee hin danda'amu maaliin murtaa'ee harka namaan murteessi hin danda'amu jetti isa booddee waaqayyo gara hundumaatti dubbata dhiisi nam faradaadha waaqayyo boo amma gaa kana booddee sagalee waaqoo dhaga'u utuu hin taane waggaa 14 ennaa jette waggaa 14 xumurama waan ta'eef waggaa 14 ennaa sagalee waaqayyoo neenyu kana booddee isa booddee guyyaa wayii tokko hidhamee 7 lama reefuu 7 3 reefuu waggaa 14 ganaa fuula dura jira manuma daakeetti taayintoota keessa yaa'ilu mucaa rakkeedhe gidduu kana baataadhe waaqayyo ameen hin jettuun hin beeku ergaa wayii dubbadha nama tokko irraa murtoo hamaa galagasha waaqash isa booddee isheen immoo nyaata fudhattee gaafachuu deemaa jirti guyyaa wayiitu isheen nyaata fudhattee barbaadu dhaqaa jirtu saan isaa immoo gara madaanalamiitti karaa daldalli guddaan tokko gara madaanalamiitti gara booletti kutu jira achiratu isheen deemaa jirtuuti maraatuun hundumaa achi taa'ee nama reebu tokko jira achi taa'ee nama dhagaan dha'u tokko jira hanchi jedheenaan dhimmi kee xumurameera jedhe dhimmi kee xumurameera beenu jedhe galagaltee laalteennaan siinan jedha dhimmi kee xumurameera jedhe waldaa kee dhaga'uu diddeennan maraatuu itti dhaqee waaqayyo ameen karaatitti dubbatu dhabu waaqayyo galgala kana garuu waa'ee kee waan haaraa godha dhimmi kee xumuramee si eegaa beenu jedhe nama hundumaa warra kaaniin dhagaadhaan naa warra kaaniin dhagaatti gadhiisa warra kaaniin harkaan qabeeroo ishee kan ergaa dubbata karaa nama si jaalatu duwwaa hin eegin karaa nama si ammeessu galgala kana waaqayyo waa'ee kee waa murteessaa jedhi mirga raasi karaa dineen ne jedhin galgala kana dhimma koo xumureera waaqayyooti nama tokkoof karaa tinenne nama tinenne waaqayyo waasii hojjeta wayitti sii bu'eera galgala kana waasii ta'eera jennaan gaafa isheen nattee gaafa isheen mana dhaabu keerattu namichoo qop jedhee bahee dhaabachaara maal jennaan murtoon keenya goggoraa bayitti jedhu namichi bahee dhaabatee eegaa jira fiiddee gaafa rattu isaadha maal taate jennaan murtii sobaati dogoggoraadha waan ta'eef nasaadha naan jedhin gali naan jedheeti anoo maraatuu irraan nagahee dhufee dhimmi kee xumuramee si eega naan jette maraatuutu jedhe hin sodaatin sii fedhee waaqayyo waan ittiin dubbannetti dubbata si gargaaruuf jedhee yooti dhaga'uu didde nama sirrii irraa yooti dhaga'uu didde waldaa keessa bakkee irraa waaqayyo waa'ee keef nama kaasa jedhamee waa xumuramee na eega'edha tokko jedhaa dubbadha ammas lama jedhaa dubbadha ammas sadii jedhaa dubbadha ammas hake mirgaal kaasirraasiiti waa xumuramee na eegadha dhimma koo waaqayyo torban kana hojjeteera jedha gidduu sii galameera gidduu sii galameera Phaawulos irratti murtoo sobaa gaafa isaan nama dhaabateetti murmuddibe nama dhaabateetti fara dhibbe naani maal naani noo namoonni baay'ee sitti murteessu see yaanne sitti murteessuu dhiisanii dubbii sobaa si kaasanii deem wangeelatti fuudhan deem karaa sii banameera ameen warra mana dhaakeetti faarfatan boqonnaa mana dhaakeetti immoo mana dhaakeetti maal ta'a jedha hin faarfatanii kadhatanii faarfatan jedha miti kadhatanii usaan faarfatanii dinqata ulsaan ta'eedhaan waa tokko na dhiba achitti mana dhaa keessaa ba'uuf kadhatan miti mana dhaa keessaa ba'uuf faarfatan miti hojii isaanii waan ta'eef faarfatan hojii isaanii waan ta'eef kadhatan afeen jira mana dhaa keessaa ba'uuf otoo hin taane hojii isaanii waan ta'eef kadhannaan hojii isaanii ta'e waan ta'eef faarfatan waa tokko sitti immoo namaaf ittee faarfannaan isin namaaf ittee kadhannaan isin namaaf ittee waan si doorsisu namaaf ittee waan waaqayyo wajjin qabdan isin galgala kanaa kaasee rileeshiniif foltu dhufee jettu waaqayyo wajjin qabdu waaqayyo haaraa godhee ajabeessu faarfachuun hojii isaanii waan ta'eef faarfatan kadhachuun hojii isaanii waan ta'eef kadhatan malee
Mana daakana keessaa nu baasi yaa Waaqayyoo ijoolleen kee asitti dhabnee jirra jedhanii miti. No akkas miti hojii isaaniiti. Yoo isaanii dhamanii hundi waaqarraa hiikamaadha. Yaaddeenati waan ishee foon kee kanaaf. Isa waaqarraa usii mijeessa ishee lafarraa usii mijeessuu dadhabaa. Hin jira. Hin faarfatanidha. Faarfaticha illee hin beeku. Caafamee jira garuu. Isaan faarfatan sun. Isa waldaa keenyaa sana caccabsee karaa banaa miti. Hin jira. Isa biyya keessa caccabsee karaa banaa miti. Caccabsee mana dhaaban hangin isaan. Hallelujah. Nanjeda yeroo hundumaa. Manni dhaanan danguddoo itti hidhaman dangu keessa kootii burqa. Ameen hin jettu. Inni keessa keetii burqu galgala kanaa kaasee si dhaalaati. Inni keessa keetii burqu sa ollaan kee safarri kee naannaan kee jedhu miti. Sa waaqarraati taadhaan galgala kanaa kaasee milkooftaati. Utuu isaan akka jedhu manni dhaa maal ta'edha? Hidhaa warra namanii moo maal ta'e? Hirraafamuu duwwaadha hundeetti maal ta'edha? Maayinini dinaabitii moo dinaabitii dimaamiti maqaa isaan beeku. Dimaamitiitti buusa hiraafamee hin beeku bara mana mootummaati mana dhaati waan ta'eef meeshaan meeqatti dhoka'ee manicha raasee hin beeku beektaa achii waraanni jiru asii waraanni jiru asii garuu raafamtedha. Hundee mana dhaatu raafameedha. Eenyu jira? Namoota waaqayyoon achi keessa jira waan ta'eef callumaanii haleluuyaa otuu isaan jedhanii hidhaamee tak sibila citeen beeku takkaa ta'een beeku gaafas waate sii fedhee galgala kana waaqayyo waan ta'een beekne kun ayyaamee jirati. Sii fedhee waan raafameen beeknetu raafama waan ta'een beeknetu ta'a waan dhageesseen beekne dhageessa galgala kanaa kaasee waan haaraa ta'eera. Sii fedhee akka waaqayyo waa jijjiiru beektaa? Sii fedhee akka waaqayyo waa jijjiiru beektaa? Haleluuyaa. Callumattee lama taateetu kadhatteetedha. Dossaan kadhanne beektaa? Raalaa baashii laalaa boogaatii laalaa baachuu isaanii namni. Raalaa baashii lebeedee yaa'ee hotaabee lama taaneetti qabsiin harka ol qabatanii raasuuqaatii jaalii faanii gaafanii haleluuyaa asii cituu jalqabe. Asii cituu jalqabe. Asii cituu jalqabe. Asii jalqabe. Asii faarfatu achii cita. Asii waaqeffata galgala kana waa mana kee raaqiteera. Jedha ofirraa dhaa waanarraa adda baheeradha. Tokko jedhaa dubbadha. Lama jedhaa dubbadha. Sadii jedhaa dubbadha. Hake mirgaa ollaa kaasi waan mana kee dangesirraa adda baheera. Waan hojii kee dangesirraa adda baheera. Waan bultoo kee dangesirraa adda baheera. Waan kaneessa dhaabatee si dhaggu ganama kana dinaabetii waaqarraa dhufuun galgala kanaa kaasee mataa isaa tarsaayaa. Achiidhaan cilmi haabee jalatti kanatti malee ilaallemmas dhalate faarfatti malee saayidhaan ciccatu dhimma ittiin qabdu laakkaatuun radiyaa kaleessa hojjechisaa isaa argaa turte waan ta'eef waaqayyo karaa sana hojjechaa turte isaan hin dangu beektaa waktii waaqayyo wayifachi geesse lakka lafa jirtu wayifsi kaa'e boru waatu ta'a. Ameen hin jettu ati wayifsi kaa'e waa gootee kaataachi waa jijjiirtee baata. Ilaala ijoollee mammaatti macaafa keessaa saameefi takkaa mandiidhaa cirmee hidhaan muree ciccite hin beeku waa ta'ee hin beeku miila ijoollee waaqa duukaa waa ta'a waan ta'eef waa tokko na dhibaa hojii isaaniitiif faarfatan malee har'a manidhaa kaa dhiigiif hin faarfanne hojii isaaniitti waaqeffachuun hojii isaaniitti faarfachuun malee hojii immoo hin dhaabani yoo hidhaman iyyuu hin dhaabne hojii. Haleluuyaa yoo hidhaman iyyuu maal hin taane nuti illee sodaannee dhaabne guyyaa tokko nu kaballaan iyyuu kun iyyuu guyyaa tokko torban tokko nu dhukkubee hin dhiifne baay'eesaa. Kun akka dukaa qaamuu taatee torban tokko waa nyaachuu dadhabnee mana dhukkubdee maaloo nuree bonnee achumaan deemne hin dhiifne haasaan achi ta'anii achi gaabanii itti uffanne kottu waan sitti galgala kanaa kaasee abidda haaraa fadhuu ba'ish akka hin dhaabannetti akka hin sodaannetti akka hin qabamnetti galgala kanaa kaasee waaqayyo waasii geddareera keessa mirgaal kaasaa gidduunaa galameera jedha. Tokko jedhaa dubbadha. Lama jedhaa dubbadha. Sagalee maamante kana nama si bukkee qabiiti gidduu si galameeraa sodaatin jedhe. Tari raajiitti dubbatta nama si bukkeetti waan asii dubbadhu isaaf galuu ni danda'a ta'a ergaa akka qabnetti dubbachuu ta'a ergaa ta'a karaa kee waaqayyo karaa gootee nama kana tajaajila galgala kana gidduu si galameeraatti hin jedhin. Hin sodaatinii jedhin. Du'in ta'uu jedhin. Salphinni ta'uu jedhin.
Qaaniin hin ta'uu jedhin gidduu sii galameeraa jedhi. Jedhi gidduu sii galameeraa jedhin. Gidduu sii galameeraa jedhin. Laphee keessan qabadhaa jechuudha gidduu naa galameera jedha. Waan haaraatu naa ta'a jedha. Waan haaraan nagaa jedha. Gidduu naa galameera jedha. Namni amantaa kee mirgaal kaase galgala kanaa kaasee waan haaraa akka dhageessuuf gidduu sii galameera. Waan haaraan akka ta'uuf gidduu sii galameera. Rakkinni sun dhiphinni sun galgala kanaa kaasee mana kee irraa cirimeera. Jireenya kee irraa cirimeera. Qe'ee kee irraa cirimeera. Gidduu sii galameera. Harki keessa walitti buusaa gooftaa eebbisaan illee guddaadhaan.